sera safu sera safu 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 sera safu sera safu sera safu sera safu sera safu. Nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti sinaa ga'u kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu. Sagantaa keenya safuu seeraa OBN fi tajaajilli beeksisaa fi bashannanaa Zinnaa Sholaanii waliin qopheessan kunoo qabannee dhiyaanneerra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turtanii daqiiqaa 30 sagantaa keenya akka daawwattan karaa lakkoofsa bilbila keenyaa fi karaa iimeelii keenyaas yaada keessan akka nuu kennitan kabaja guddaan isin affeerra. Ispoonsarri sagantaa keenyaa inni kabajaa Ejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaati. Ejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa sadarkaa gandaatti maanaajara yookaan qondaala galmee kabajaa gandaatiin galmee fi kennaan waraqaa ragaa kan raawwatu ta'uusaa isin beeksisa. Taateewwan keessaa taateewwan adda addaati kan galmaa'u jechuudha. Taateewwan kun kanneen galmaa'an jechuudha. Dhaloota, gaa'ela, hiikaa gaa'elaa, du'a, guddifachaa akkasumas immoo murtii mana murtiitiin abbummaa beekuu fi mucummaa argachuu ilaallatutu galmaa. Kana irratti xiyyeeffachuudhaan dhaloonni kan galmaa'u guyyoottan 90 keessatti akkasumas immoo taateewwan kanneen kan isaan galmaa'an guyyoottan 30 keessatti. Taateewwan kana galmeessisuun mirga qofaatu hin ta'in dirqamaa jedha. Ejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa. Ispoonsara kabajaa sagantaa keenyaa yommuu ta'u gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Qabxiichaa nutti darbuudhaaf walaloo isinii dhiyeessina. Walaloo kana kan dhiyeessu daa'ima Naa'ol Tarrafaa kan jedhamudha. Naa'ol Tarrafaa walaloo kana kan dhiyeesse guyyaa daa'imman Afrikaa kabajamee ture tibba darbee tureera yeroonsaa. Saganticha dhiyeessinee turre achirratti garuu walaloo dhiyaate kana isinii dhiyeessina har'aa akka naannoo Oromiyaatti godina Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Walisootti qophaa'ee ture. Biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii Oromiyaatu qopheesse sagantaa kana. Maarree Naa'ol waltajjicha irratti walaloo dhiyeessitu isinii dhiyaata kunooti. Naa'olii wajjin daqiiqaa muraasa turaati anaa wajjin deebinee wal argina. Seerri safuu qaba safuunis seera qaba. Wadah
Biiroon dhimma dubartootaaf daa'immanii Oromiyaa ispoonsara kabajaa sagantaa keenyaati. Mirga dubartootaa fi daa'immanii kabajuu keessatti gaheen kan hundumaati. Qaama dhimmi ilaallata jettanii yookaan mana murtii yookaan biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii ilaallata kunnan ilaallatu jettanii miidhaan shamarranirra yookaan dubartootarra akkasumas daa'immanirra yeroo ga'u cal jettanii hin ilaalinaa eeruu kennaa kan jedhu biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii Oromiyaati. Sadarkaa kabajaan ispoonsara yoo godhu sagantaa safuu seeraa kana gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Akkasumas guddifachaa biyya keessaa jajjabeessuudhaaf bakka tursiisa daa'imman keessa turanii fi biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii Oromiyaa jala jiru mootummaa naannoo Oromiyaa jechuudha. Magaalaa Sabbataa jiru deemtanii daa'imman fudhattanii guddifachuu dandeessu. Guddifachaa biyya keessaa jajjabeessaa aadaa, duudhaa fi seenaa afaan biyya keessaa baranii daa'imman akka barataniif biyya keessatti guddifachaa jajjabeessuun baay'ee barbaachisaadha jedha biiroon dhimma dubartootaaf daa'immanii Oromiyaa. Qabxii itti aanutti darbuudhaaf tibba darbee baatii adoolessaa keessa dubartoonni hoggansarra jiran magaalaa Adaamaatti wal ga'anii mari'atanii turan. Mariin isaanii kun immoo fooramii hundeeffachuufi. Fooramii isaan hundeeffatan kun immoo dubartoonni hoggansarra jiran rakkoolee isaan mudatan dandamatanii akkamittiin hoggansarra turuu danda'u. Kanneen hoggansarra gara hoggansaatti hin dhufne immoo akkamittiin gara hoggansaatti fiduu danda'u kan jedhu irratti mari'achuudhaaf wal ga'an. Maarree waltajjicha hordofneerraa nu faana turtanii daqiiqaa muraasaaf waltajjicha akka hordoftan kabaja guddaan isin affeerra. Seerri safuu qaba. Safuunis seera qaba. Dubartoonni hoggansa adda addaarra jiran adoolessa 18 bara 2010 magaalaa Adaamaatti wal ga'aniiru. Sababni isaas immoo dubartoonni amma hoggansarra jiran maal keessa darbanii as ga'anii kan jedhu muuxannoo walirraa fudhachuuf. Kana malees rakkoolee akkamiitu isaan mudataa jira. Rakkoolee kana immoo akkamittiin waliin mari'atanii furachuu danda'u kan jedhu mari'achuudhaafi. Kanaaf immoo furmaanni fooramii hundeeffachuudha jedhanii fooramii hundeeffachuuf wal ga'an. Fooramicha irratti yookaan waltajjicha irratti waraqaan qorannoo biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaatiin qophaa'e addee Waalaasheet Gabayyoo taantu hoggantuu biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaatiin dhiyaateera. Fooramiin kun naannoo irratti qofaa hundaa'ee kan dhaabbatu osoo hin ta'in hanga aanaatitti gadi bu'ee kan diriirfamu irra jiraatu waan ta'eedhaaf kallattii sanaan akka gadi bu'u qaamolee waliin hojjechuun wajjiniin orienteeshinii kennuun karooricha akka baafatan gara hojiitti akka galan gochuun barbaachisaa ta'a. Fuudhaawwan gaggeessummaa dubartootaa wajjiniin wal qabatee jiru sadarkaa naannootti kurmaanaan jijjiirama jirus ilaaluun barbaachisaa waan ta'eef qorannoo isaa yeroo tokkotti adda baasnee hojjetanii kan ta'an osoo hin ta'in kurmaanaan sakatta'insa taasisuun hoggansa dubartootaa irratti rakkoowwan jiran adda baasaa furmaata kennaa deemuun barbaachisaa ta'a. Waraqaa qo'annoo fooramicha irratti dhiyaate kanarrattis hirmaattonni fooramichaa yaada kennaniiru. Fooramii kan inni ijaarre yeroo jennu just for a sake of people osoo hin taane itti hojjennee furuudhaaf waan ta'eef walitti dhufu keenya waan guddaadha jechuun fudhadhe jechuudha. Kanaaf gara jaarmiyaalee dubartootaatti dhufu jaarmee baay'eedhaaf jira. Waan inni baay'ee keessa hojjetamee jijjiiramni baay'ee keessa kan gubbaa kanatti gaggeessitu bakka hammanaatiin madaalamoo osoo hin taane dinagdee hawaasummaa fi siyaasa dubartii daldalaa jirturraa jalqabee jijjiiramni yoo kalaalee sirna wasitti jalqabatee carraan kun uumamuu isaatiin jijjiiramni jiru guddaadha. Gara dhiigitiinis gara dubartiittiinis gara walga'ii dubartootaati. An saksasirra feelarii irratti xiyyeeffatu. Tokkoffaarratti waltajjii kanaa uumamee akka walitti dhufnee mari'annuuf sadarkaa kanatti waajjirri dhimma dubartootaa fi daa'immanii waan kana mijeessuusaa waan gaariidha. Galatoomaa jechuun barbaada. Maaliif akka Oromiyaatti carraa walitti dhufnee itti wal mari'annee bakka hanqina tokko qabu tokko itti guutuu danda'u bakka cimina tokko qabu tokko irraa fudhachuu danda'u carraa kana argachuu keessatti ispeeshaalii warri sadarkaa federaalaa irra jirru baay'ee carraa sun dhiibbaadha. Sadarkaa naannoo irraa baatee federaalaa yeroo galtu akka qaama naannoo saniitti kan itti ilaallamtu sun fuuldura akkamitti sirraa kunis fooramii keenya keessaa isa tokko ta'a jedhee yaada waan ta'eef
ani carraa kana argachuu keenyaaf waan gaariidha. Akka mataa biyyaatti carraa dandaatiin akka diigitii solar akka waan jiruuf homaa qonnaan qabu. Haa ta'u garuu irra caala duratti waan alfiyaan kaasaa tuffisan guutuudhaaf nu gargaara. Kan uumamuu isaatiitti waajjira dhimma dhoksaaf daa'imman Oromiyaa galateeffachuu barbaada jechuudha. Itti aansuudhaan waltajjicha barbaachisummaa isaa wajjin wal qabatee waan dhugaa wal gaafachiisuu qabu sirriidhaa ta'uus qaba. Ilmaa'uu inni ture harkifatee jira waan jedhu qaba. Ilmaa'uu jechuudha. Kana dura sirriidhaa hundeessinee turre fooranii ijaarree turre. Fooramiin sun hangam lubbuu qaba hangam hanga barbaadu san hojii qabatamaatti seenii bu'aa agarsiisee jira yoo jennee kan madaalu ta'e rakkoo mataa isaa qaba. Haati qaafaa muddatu immoo bakka bu'aa qabutti sin jira. Sadarkaa naannoo irratti hojii keessa jiraachuu baatu malee haala sadarkaa aanaatti godinaatti walaa fakkaachuu baatu malee hojiidhaan wal qorachuu wal dhufanii wal deeggaruu wal cimsanii wal baasuu hanqina qabaatan dubartoonni kun wal dhufanii waliin gamaaggamuun godinaalee tokko keessatti aanaa tokko keessatti caasaa wayii keenya yaabnee yeroo qorannu kan arginu jechuudha. Kanaaf yoo qabatamaa hojii keessa galchinee akkaataa barbaadamuutti barbaachisummaa isaa sana akkaataa hundaa'isanii deeggarsaa fi hordofii cimaa goone bu'aa gaarii fiduu danda'a kan jedhu san yaadnee aan fooramii kana bifa cimsuuf itti deemnu kun gaariidha kan jedhu qaba. Aadde Xaayibaa Hasan itti aantuun pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa waltajjicha irratti argamani fooramiin kun jedhanii faayidaa fooramichaa jalqaban. Fooramiin kun gara fuulduraatti nuuf waa baay'ee ta'a. Bakka qabxii jijjiiramaa turning pointii rakkoo keenyaatiillee jennee fudhanna. Yaada bal'aa fooramii kana keessatti karoora ta'eetiin hammatamuu qabu. Akkaataa itti ilaallu fooramiin kun maal jechuudha, maaliif fayyada, ergamni isaa maali, akkamitti cimuu qabna, maal hammataa waan jedhu kan bal'inaan yaadni itti kennamee jira isarra hin deebi'u. Garuu fooramii dhugaa ta'uu qabaan hunda keenyayyuu waan waliin galchuudha. Fooramii walitti dhufnee nagaatti wal gaafannee durgoo itti hirannee deemnu osoo hin ta'in rakkoo keenya keessoo keenyaatti ilaalu. Rakkoo dhugaa isa waltajjii biraatitti irra deebinee walitti himu. Isa ittiin wal haman isa qaama biraa akka himannaatitti qabannee bira hin deemnu. Waltajjii waa hunda urgufneetiin itti ilaalu, itti wal qoran, namni rakkoo qabullee yoo jiraate itti wal saaxilu waltajjii akkasii goona gara fuulduraatitti. Dhimmoota ijoo dubartoota irratti hudhaa ta'an jedhanis qabxilee 4 kaasaniiru Aadde Xaayibaa Hasan. Waan baay'ee qormaata hedduu keessa darbinee jira. Qormaanni tokko kan hawaasni nurratti uumu. Dubartiin hin dandeettu, dubartiin hooggantuu ta'uu hin dandeettu, dubartiin buluun filannoo miti. Hawaasa jedhu keessatti dhalannee guddachuun mataa isaatiin qormaata cimaadha. Ilaalchi hawaasni bal'aan dubartoota irratti qabu. Ga'umsa dubartootaa irratti qabu qormaata bal'aadha. Qormaanni lammaffaan qormaata akkuma jedhame warra dhiirotaa irraa jiru tuuffiin akka dorgomtuu cimtuutitti dubartii ilaaluu dhiisuun, dandeettii dubartootaa gadi xiqqeessanii ilaaluun, kan hawaasni bal'aan kaasu san qooddachuun qormaata tokko. Qormaanni sadaffaan dubartoota mataa isaatiin kan jiru. Dubartiin dubartii irratti ilaalchi qabdu, dubartiin dubartii irratti amantaan qabdu, dubartiin dubartii irratti cimina isiitti amanuu dadhabuun, wal gufachiisuuf deemuun, duubatti wal harkisuun qormaata biraati. Qormaanni arfaffaan dubartii dhumti ofirratti kan qabduyyuu ofitti amanuu dhabuu, hin danda'a jedhanii yaaduu dhabuu, yoo qormaanni dhufu isaan duubatti deebi'uun qormaata biraati. Qormaatawwan afran kana keessa dhaabbanneeti jechuudha hooggansa keessa kan turre. Qormaanni afran kun salphaa miti. Immunitiin keenya cimaa yoo hin ta'in nu balleessuu danda'a. Dandamachuu yoo hin dandeenye jechuudha. Kana dandamachuufis mariin akkanaa baay'ee murteessaadha jedhan Aadde Xaayibaan. Fooramii kana gaggeessuudhaaf dubartoonni 5 filatamaniiru. Aadde Xaayibaa Hasan, Aadde Munaa Ahmed, Aadde Adaanech Abeebee, Aadde Caaltuu Saanii, Aadde Fatiyaa Ahmed. Maarree Aadde Adaanech Abeebee walitti qabduu fooramichaa, itti aantuun fooramichaa immoo Aadde Xaayibaa Hasan, barreessituun Aadde Munaa Ahmed, Aadde Caaltuu Saanii fi Aadde Fatiyaa Ahmed immoo miseensota ta'uun namoonni 5 fooramii kana gaggeessuuf filachuudhaan waltajjichi xumurame.
Waltajjiin akkanaa kun darbee yeroo kaanis mariidhaaf hinuma taa'ama. Kan ammaa kana fooramii jedhanii maqaatti moggaasanii haala kanaan walitti qabamuun faayidaa akkamii qabaa kanan jedhu immoo dubartoota hooggantoota fooramicha irratti argaman kanan gaafadhe. Kabajamtoota daawwattoota keenya duratti waltajjiirra waan jiru hundumaa daawwanneerra akkuma argitan fooramiin kun hundaa'eera. Fooramiin kun faayidaan isaa maayinni hooggantoota dubartoota hooggansarra jiraniif kan jedhuuf hooggantoota dubartoota tokko gaafachaa jirra. Adde Caaltuu Saanii hooggantuu abbaa taayitaa galiiwwanii Oromiyaa wajjin hin jira amma isaan maal jedhu waa'ee fooramii kana faayidaan isaa maaliin kanaan duras dubartootni walitti dhufanii numa mari'atu hooggansarras jiru eddi fooramiin kun hundaa'e maal argachuuf bu'aa maalii addatti buusuuf kan isaan fooramii kana hundeessan kan jedhu immoo isaan akka nutti manta'a nu faana tura. Tole fooramiin kana duras ijaaramaa ture akkuma odeeffannoo qabnutti qaamaanilee keessa jiraachuu baanu fooramiin kana dura ijaaramaa ture sun garuu hanqinaalee bal'aa akka qabu waan gamagamamee harkaa qabatameerraa wanni hubatamee ni jira. Ka'arraa kun tokkoffaa haaromsaa asitti ijaarama fooramiin dubartoota hooggansarra jiran kan Oromiyaadha waan ta'eef bifa haaromsaatiin ijaaramuutu irra jiraataadha. Bifa haaromsaatiin ijaaramuutu irra jiraata waan gaafa jennu waanuma waraqata irratti karoorfame qofaaf yookaan parpazii gabaasaatiif yookaan parpazii miidiyaatiif qofa ta'uu osoo hin taane riilii rakkoon dubartoota hooggantoota naannoo Oromiyaa maali jedhanii rakkoo isaa san sirriitti adda baasuun barbaachisaadha. Rakkoo adda baasuu jechuun parsantaa 50 akka furmaata argachuuti waan ta'e jecha rakkoon isaa san sirriitti tokko lamaan lakkaawame waan lakkaawame san immoo keessoodhaan dhugaadhaan hojiitti hiikuun barbaachisaadha. Maali rakkoon keenyoonni jiru kun irra caalmaatti bakka afuritti ilaaluudhaaf yaalii goonee jirra. Tokko ilaalchi hawaasa bira jiru nutis immoo akka qaama hawaasa sanitti wanni hawaasan irraa fudhannu jira rakkoo ilaalchaatiin wajjin wal qabate rakkoon ilaalchaa kun keessattuu kan hawaasni qabu kun immoo kayoo irratti hojjetame jijjiiramuu danda'u. Kanaaf hojiidhaan dubbiidhaan osoo hin taane haasawaan osoo hin taane waltajjiidhaan osoo hin taane qabatamaadhaan dubartiin hojjettee bu'aa fiduu akka dandeessu hojjennee agarsiisne taanaan hawaasni ni jijjiirama. Jijjiirami tokko amma ka jalqabe hooggansa dubartiin kennitu irratti hawaasni keenya amma abdii horataa dhufee jira. Kana gaafan jiru karaa guutuu ta'e rakkoon ilaalchi hawaasni keessattuu dubartoota irratti qabu guutumaan guutuutti hiikkatee jechuu kiyyaaf osoo hin taane garuu yoo xiqqaate abdii ta'uudhaaf yaaliin godhamu kun cimee itti fufuu akka qabu irratti walii gallee jirra. Kana qofa osoo hin taane immoo rakkoon keenya guddaadha jennee kan laallu kan nuti mataa keenyaaf walii keenya irratti qabnuu fi kan immoo ofii keenya irratti qabnu hin dandeenyu wanni jiru kana keessaa bahuu akka qabnu vaalii mataa keenyaa kanneen dhugaa dubbachuudhaaf dubartiin hattuu miti. Dubartiin hin sobdu. Dubartiin malaan bishaan waaddi. Dubartiin malaan bishaan waaddi gaafa jennu waan uumamaan nu kenname san uummata keenya tajaajiluudhaan immoo mala san tooftaa san itti fayyadamuutu nurra jiraata waan ta'e jecha teessoo takkittiif jalatti ilaallu kana intarastii dhuunfaa keenya irraa baanee rakkoo uummata keenyaa rakkoo hawaasa keenyaa rakkoo dubartoota keenyaa akkamitti hiinaan dhugaa aadaa Oromoo keessatti jiru san safuu uummata Oromoo sanitti deebinee teessoo keenya osoo ilaallee rakkoo dubartii bal'oodhaa san ilaallee akkaataa kamiin hiikuu dandeenya. Fooramiin kun akkamitti humna dubartoota kana cimsuu danda'a waan jiruuf dhugaadhaaf keessaa fi hojjenne jijjiirama fiduu dandeenya yaaduu qaba. Maqaan koo Hawwaa Bayyanaan jedhama. Dura teessoo waldaa dubartii naannoo Oromiyaati. Fooramiin kun hooggansi dubartootaa gaa sadarkaadhaan gaggeessummaa irra jiru. Bakka gaggeessinu kana keessatti immoo hanqinni garaagaraa jira. Hanqinni keenya kana karaa itti guuttachuu dandeenyuuf walirraa barachuu dandeenyuuf hooggansi kun hooggansa olaanaan jira. Namni ga'umsa qabuuf dandeettii guddaa qabu nu keessa jira. Karaa walirraa barannee hubannee Oromiyaa bal'oo kana karaatti gaggeessuu dandeenyuun waan addaasa godha. Karaa kan biraadhaan immoo yeroo ittiin akka uummata Oromoottis taayitaan guddaan nutti kenname biyya gaggeessaa jirru ilaalcha keenyaaf hojii keenya illee jijjiirree tokko taane akkamittiin Oromiyaa kana hoogganuu akka dandeenyu adda isa godhadheen kaasa. Tole hooggansa irratti ejjennoo kanaan dura qabnu fooramii kanaan iddii gurmoofne booda hin jijjiira jettanii yaaddu? Egaa jijjiiramni yeroo gabaabaa keessatti waan dhufu miti deemsa gaafata hojii gaafata ilaalchaan yoo jijjiiraman immoo ga'umsi dandeettiin yeroo itti guutamaa adeemudha waan ta'eef hinuma jijjiira deemsa keessa deeman ilaala. Kanaaf fooramiin keenya waa baay'eef keessaa qaba. Sadarkaa naannoo qofaatti kan dhaabbatu miti sadarkaa godinaatti illee sadarkaa aanaatti illee sadarkaa gadiitti illee dubartoonni keenya ijaaramanii bakka
hoogganummaa kennaa jiranitti cimanii fooramiin kun kallattii hundaan karaatti cimsuu danda'uu fi cimina qabnu daran cimsataa hanqina keenya waan rakkoo ilaalcha nu bira jiru rakkoo dandeettii nu bira jiru karaatti guuttachuu dandeenyuuf haala nu mijeessadheen ilaala. Egaa dhimma hundaa'oo fooramii hooggansa dubartootaa magaalaa Adaamaatiis ni qindeessine kana fakkaata. Horaa bulaa deebanaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa torban immoo dubartoonni miseensota paarlaamaa ta'an dhimma dubartootaa fi daa'immanii irratti xiyyeeffatanii akkamittiin hojjechuu qabu seektaroota adda addaa wajjin kan jedhu qabannee kan dhiyaannu ta'a. Kan dhimma fooramii irratti xiyyeeffannee isinii dhiyeessine kana fakkaata. Seerri safuu qaba safuunis seera qaba. Tajaajila beeksisaa fi bashannanaa Zinnaash Olaanii fi OBN waliin ta'uudhaan sagantaa qopheessan kan isin daawwachaa jirtan. Zinnaash Olaanii Doorsee Stuudiyootii isin keessummeessaan jira. Ejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa ispoonsara kabajaa sagantaa kanaati. Akkasumas biiroon dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa ispoonsara kabajaa sagantaa safuu seeraati. Oomishaaf tajaajila keessan beeksifachuu kanneen barbaaddan anaa dhufuun isin simanna. 0928317679 lakkoofsa bilbilaa keenya. safuuseera@gmail.com toora imeelii keenyaati. Akkasumas immoo feesbuukii fi yuutuubii keenya laayik gootanii irraa sagantaa isin miliqee daawwachuu ni dandeessu. Akkasumas yaada kennuu ni dandeessu. Egaa karaa lakkoofsa bilbila keenya akkasumas karaa feesbuukii keenya yaadi garaagaraa gara keenya ni dhufa. Karaa lakkoofsa bilbila keenya addunyaa margaa yaada inni fuudhe baay'ee keessaa kan adda durummaadhaan irratti xiyyeeffannee gara keessaniin ga'uu barbaanne godina Harargeetii akkasumas Baalee, Arsii, Wallagga baay'inaan immoo magaalaa Ambooti yaadi nu bira ga'e tibba darbee yaada addaati. Innis tibba darbee lootarii tombola lammiitu lammiif jedhu lammiilee keenya naannoo Itoophiyaa Somaaleerraa buqqaan ittiin gargaaruudhaaf jecha ifa ta'ee ture magaalaa Finfinnee galma Barkumeetti. Maarree gatiin lootarii tokko qarshii 20 jettanii beeksistanii turtanii. Amma garuu darbee gatiin lootarii tokko qarshii 40 haala inni itti gurguramutu jira darbee. Kana malees immoo baankiiwwan baankii intarnaashinaali Oromiyaa, baankii intarnaashinaali Awaash, baankii hojii gamtaa Oromiyaa akkasumas baankii daldala Itoophiyaatti gurgurama jettanii turtanii. Darbee immoo bakkeettis namoonni dhuunfaa gurguraa jiru. Inni kun akkamittiin ilaalama? Lammiif dhaabbachaatu jirru. Akkamittiin inni isinii haala addaan yeroo gurguramu calluma jettanii ilaaltan kana seerri maal jedha kan jedhu gaafattaniitu baay'een keessan isa kana nuti deebii irratti kennuu yookaan deebisuu badaan barbaanne maaliif yoo jettan abbaa qaba. Kanaafuu obbo Mootii Moradaa walitti qabaa koree tombolaa lootarii lammiitu lammii fi gara stuudiyoo keenyaa dhufaniiru waan ta'eef isaan deebii nuu kennu jechuudha. Baga nagaan dhufte. Kunooti gaa obbo Mootii deebii kanaaf maal jennu? Galatoomaan jedha. Jalqabuma irraa qabee gatiin tikeettii tokko akkuma achirratti barreeffamee jiru tikeettii isaarratti qarshii 20 qofadha qarshiin lootarii tikeettii tokkoo. Kanuma wal qabate waa'ee gurgurtaasaa gurgurtaan keenya akkuma jalqaba ibsuudhaaf yaallatti baankiileewwan arfan jiran irratti kan gurguramu ta'a. Akkasuma caasaawwan mootummaa naannoo Oromiyaa godina ganda aanarraa qabee hanga gandaatti kan gurguramu ta'u. Baankiilee arfan jechuun? Baankiileewwan arfan jechuun tokkoffaan baankii hojii gamtaa Oromiyaa akkasumas intarnaashinaali baankiin Oromiyaa ni jira. Baankii intarnaashinaal Oromiyaa? Baankii akkasumas Awaash intarnaashinaal kan jedhamu baankii intarnaashinaal Awaashii fi baankii daldala Itoophiyaatidha. Kanaaf gurgurtaan kun akkuma jalqaba ibsine sun namni tokko karaatti bahee tokko baasaa gurguruu akka hin dandeenye beeksifneerra. Ammas maalidha pilaan biin keenya kan keenye qaamni irraa gurguramu sun nama 2-3 ta'ee ID yookaan yuunifoormii qaama suniif laate qaamni sun konkolaataan haa ta'u qaama biraa wanta biraa meeshaa biraa gargaaramuudhaan bakka uummanni keenya itti baay'atutti socho'eetu gumiidhaan montaarboo waan uummata sosochoosu tokko gargaarame gurguruu akka dandeenyu keenyeedha. Kana wajjin wal qabate waa'een eegumsa lootarii kana
kan nama tokko qofa miti. Or kan mootii or kan adeezinnaa kan nama biraas miti. Lotoriin kun kan uumame saba keenya bal'aa qe'eerraa buqqa'ee bakkeetti hafe gargaaruuf waan ta'eef uummanni Oromoo miliyoona 50 lakkaawwamu jaarsaaf jaartii qeerroof qarree keenya sun jedhuun hundi keenya iyyuu abbaadha waan taaneef bakka jirrutti eenyummaa lotorii kanaas qulqullummaa isaas eegsifanneetoo yoo wantoonni akkanaa kun nuquunnaman qaamonni seeraa naannoo keenya jiran hundatti beeksifneetoo tokkummaadhaan waliin galmaan aagaanu jechuun barbaada. Galatoomaa Abbootii gaa akkuma dhageessan kabajamtoota daawwattoota keenya gatiin lotorii tokko akkuma kanaan dura himame qarshii 20 qofaadha. Saantimni tokkollee ittiin dabalamne. Kana malees immoo baankiitti gurgurama kan jennee turre kanaan dura garuu akka baay'inaan gurguramuuf jecha xiqqoo ishee gadhiisneerra. Kunis immoo namni tokko akkuma lotarii sakaanii baatee olii gadi deemee gurgura jechuu miti. Garuu gurmuudhaan ta'anii moontaarboodhaan beeksisaa nama kakaasaa bakka namni baay'eetti argamu. Gabaa keessa ta'uu danda'a akkasumas bakka walgahii adda addaa ta'uu danda'aati eeyyamsiisanii iddoo akkasitti gurguruu akka danda'amu filannoo lammaffaa goonee keenyeerra. Isaan alatti namni lotarii kana qobaasaa qabatee argame akka seeraan gaafannu ergaa keenya dabarsinaa jechaa jirtu. Kanaafuu namni lotarii kana qobaasaa qabee argame yoo gurguru argame qarshii 20tiin ala yoo 40tti 30tti 25tti yoo gurgure akka qaama seeraatti himtanii jechaa jirtu jechuudha. Kanuma dabarsina jechuudha. Akkamitti hordofaa jirtu garuu isin akka wanti kun hin mudanne amma gaanuti eeruutu nu ga'e sagantaa safuu seeraatiif eeruu nu geessanii isin haala kamiin hordofaa jirtu? Kan nuti itti hordofaa jirru nuti tokkoffaan jalqabu akkuma eeruudhaaf yaaletti caasawwan mootummaa naannoo Oromiyaa hanga gandaatti jiran jiru. Akkasuma koreen immoo nuti ijaarree hanga gandaatti jiran jiru. Darbee immoo qeerroof qarree keenya akkasumas poolisiin Oromiyaa bakka jiranitti hanga gandaatti jiru waan ta'eef isaan walitti gurmaa'uudhaan day to day informationiin godina kanarra maaltu jira magaalaa kana akkasumas hanga gandaatti darbeetoo informationiin argannu jira. Garuu informationii nuti argannuun alatti wanti dhokkataan hojjetamu tokko uummata bal'aa jalaan hin dhoskitu. Uummanni bal'aan nu caala arguus dhaga'uus qabuus danda'a waan ta'eef uummanni keenya nu caala bakka keenya bu'ee jiruun kun kan mataa isaati waan ta'eef akka eegateetoo galmaan gahu jechuun barbaada. Egaa daawwattoota keenya seera caalaayyuu nutu seera qaba. Nuti ijoollee abbaa gadaati. Lammiilee keenya gargaarsaaf baanee shira biraa hojjechuun aada malee seera miti. Garuu lammiif heddii baane lammiif gargaarsa gochuutu santu seera. Kanaaf hundumti keenya irratti birmannee alseerummaa kana haa to'annu jenna. Obbo Mootii istuudiyoo keenyatti argamtanii gaaffii uummanni gaafateef deebii kennuu waan dhuftaniif waan eeyyamtaniif guddaa isin galateeffanna ulfaadha fayyaa ta'a. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaan keenya safuu seeraa itti fufaa. Ispoonsara keenya keessaa ejansii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa guddaa galateeffanna. Akkasumas biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa ispoonsara keenya ta'e guddaa galateeffanna. Ergaa biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa dhaggeeffannee yookaan daawwannee as deebina. Guddifachaan Oromoof aadaa uumaa fi waadaa tumaati. Biiroon dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaas guddifacha biyya keessaa jajjabeessaa haalas mijeessa. Kanaafuu namoonni daa'ima hin qabnee fi fedhii guddifachaa qabdan abbaa fi haadha daa'imaa ta'uun dirqama lammummaa yoo ba'attan daa'immanis aadaa, safuu, seenaa fi duudhaa isaanii keessatti guddatu waan ta'eef isinis yoo nu waliin tumsitan seenaa gurguddaa 3 raawwattuuti kottaa waliin haa hojjennu jedha. Biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii Oromiyaa. Ejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa taateewwan adda addaa galmeessuudhaan hojii garaagaraa kan hojjechaa jirudha. Faayidaalee adda addaaf kan ooludha galmeessi taateewwanii kanaa kan inni fayyadu. Fakkeenyaaf umurii malee namoonni daa'imman umurii malee yoo heeruman akkasumas immoo gudeeddiin adda addaa yoo irratti raawwate daa'imti kun umuriin ishee meeqa? Tarii daa'imman tokko umuriin isaanii xinnoo ta'e qaamni isaanii gurguddaan jiru. Kanaafuu tilmaamaan murteessuu mannaa yoo waraqaan jiraate yoo ragaan jiraate daa'imni kun bara akkasii dhalatte waan ta'eef umuriin ishee akkasii jedhee himuudhaaf gargaaraa jechuudha galmeessi ragaalee. Kanarraa kan hafe bara abbaan abaluu akkas ture dhalatte bara akkasii dhalatte jechuu mannaa
ragaa qabatanii daa'imti koo gaafa akkasii dhalatte abaluun koo gaafa akkasii du'e abaluun gaafa akkasii walii kee jedhanii ragaa qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu ragaatti fayyadamuun teekinooloojii ammayyaatti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Olaantummaa seeraallee ni mirkaneessa jedha ejensiin galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa naannoo Oromiyaa ispoonsarii kabajaa sagantaa keenyaa. Kana malees galmeessi ragaalee faayidaa hawaas dinagdeef madda odeeffannooti kan jedhu immoo dhaadannoo ejensii galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa naannoo Oromiyaati. Egaa sagantaa nuti har'aaf jennee qiqindeeffanne kan amma ammaatti daawwachaa turtan fakkaata. Waan nu wajjin turtanii nu daawwattaniif guddaa isin galateeffanna. Ogeessa kaameeraa keenya Lataa Zariyoon akkasumas editaroota keenya hojjettoota istuudiyoo keessa jiran hundumaa wajjin ta'uudhaan torban nagaa akkasiniif ta'u hawwinaa ispoonsaroota keenyas guddaa galateeffannaa. Hanga torban sagantaa biraadhaan wal arginutti nagaatti isiniin jenna. Safuu seeraa safuu seeraa safuu 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 seeraa safuu.